Ashama arka fuunee ordoftoota chaanaalii kiyyaa jirra jirtu baga kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii chaanaalii kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaatii kara maatii kiyyaatitti dabalamaa isin jedha. Warroonni maatii kiyya turtan immoo baga nagaan turtan isin jecha like share gochuudhaan na jajjabeessadha. Chaanaalii kiyya irratti wantoota adda addaa hojjechuufan waan jiruufu like share godhaatii na jajjabeessadha. Har'a akkamitti akka rifeensa keenya bareeffannu isinitti agarsiisaa turtii keessan amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin godhaadha. Akkuma sitti agartan shunkurtii diimaa fi shunkurtii adii qopheeffadhee saatiin akka hin dheeranne jedhee tanan irraa quncise jechaadha. Hinna hojjenna akkaataan ani hinna hojjedhus isinitti agarsiisa. Hinna karaa baay'eedhaan hojjechuu hin danda'ama. Shaayidhaan hojjechuun danda'ama wantoota adda addaatiin garuu hojjechuun danda'ama garuu shunkurtii diimaa fi shunkurtiin adiin baay'ee faayidaa qaba mataa keenyaaf jechaadha. Mataa bubuqqa'uuf yeroo baay'ee immoo akka furufuriitti mataa nu oksisuuf shunkurtii diimaa fi adiin baay'ee faayidaa qaba jechaadha. Sila kanaafuu amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti akkaataan ani hinna itti qopheessu na wajjin turtii godhaadha. Maktafa fi albina barbaachisa shunkurtii kataf godheetan muraa dheeraa godhee jechaadha. Affeeluudha akkanatti tuluuf. Gurguddistaniituma murtuu rakkina hin qabu maaliif bishaan itti affeella. Hinnan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola jechaadha. Baay'ee bareeda. Rifeensi keenya baay'ee ni bareeda. Mataan keenya yoo caccabes afaaffa'uu faadhafis baay'ee namatti tola jechaadha. Bardistii duwwaattan shunkurtii koo adiittan naqaa. Shunkurtii diimas ittuma naqa bakkuma tokkotti jechaadha. Bakkuma tokkotti walitti affeella. Bishaanis kinoositti qopheeffadhee bishaan nuusuudha. Bishaan burcuqqoo tokko kinootti naqee amma isiniin ga'u itti dabaluu sin dandeessu. Bishaan xiqqoo itti dabala. Maaliif akka waliin waan affeelamuuf gadi qannafama jechaadha. Sila kanaafuu xiqqootti hanqicadha. Kinootii bishaan akkanatti itti naqee jira jechaadha. Amma abidda keerran godhadhee itti lukkufadhee amma bishaan karariin isaa xiqqoo qayyar jedhutti layyattee jedhutti bishaan irraa kararii biraa daalessaatitti amma qayyaramutti akka affeelamuun godhe jechaadha. Hinna bichaas osoo hin ta'in bishaan shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa yeroo baay'ee osoo akkanatti affeellee mataa keenya irratti rifeensa keenya irratti faffacaasne baay'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee gaariidha. Ofirratti facaasne sa'aatii tokkoof ofirra tursiisne oruu dhiqanne jechaadha. Shunkurtii adii fi shunkurtiin diimaan rifeensa keenya baay'ee bareeda. Akka rifeensa nu oksisuuf akka caccabee nuuf babbareessa jechaadha. Amma dafutti walumaan ilaalla jechaadha. Turtii keessa nu wajjin godhaadha. Kinootii naaf daffaa jira akkuma agartan jechaadha. Xiqqoo orumaa turu inuu bishaan kiyyas karariin isaa qayyaramaa jira. Sirriitti akkanaaf filamee shagganaa ta'uudhaaf xiqqoo irraan tursiisa jechaadha.
laayikii gochuun dagatinaadha, sheerii gochuun dagatinaa, subscribe bis godhaatiin na jajjabeessaa haaraadha. Bakka irratti dogoggoree yoo jiraate bakka akkana sirreessuu qabda jedhaatii koomentii jalatti na barreessadha. Bakki dogoggoree jiru irratti na sirraa wanta akkanaa osoo gootee bareedas jettanii yoo na gorsitanii nan sirreechaa jedha. Ishi hordoftoota chaanaalii kiyyaa amma engaaf jechaadha daffee jira. Ani bishaan oomaanan hinna hojjedha. Maaliifi hinna fi hinna waliin dhoofnee waliin bukeechine sa'aatii tokko turuu qaba. Maaliifi akka sirriitti waliin wal ga'utti jechaadha. Sila kanaafuu bishaan oomaanan hojjedha. Saanii duwwaa na barbaachisa. Inna amma sin barbaachisa tokko sin gochuu hin dandeechu jechaadha. Anis amma na barbaachisu amma rifeensa kootii hingaa jedheen hojjedha. Hinna hojjettanii akkuma hojjettaniin dibatina xiqqoo lafa godhaa sa'aatii tokkoon booda dibaddaadha. Ana amma naga'uun itti godhadha. Isinis amma sin ga'u amma rifeensa kootii hingaa jettan tokko jechuu hin dandeessu jechaadha. Maaliifi bishaan ani xiqqishuu muti kan hojjedhe bishaan barkatti gootanii hojjechuu hin dandeessu jechaadha. Amma kinuuti kun aannan kokonaatidha. Aannan kokonaatii yoo qabaattan aannan kokonaatiin aannanii baay'ee bareeda. Rifeensa keenyaa kan caccabeef kan bubuqqee nu rakkisuuf baay'ee shaggaadha jechaadha. Amma sin barbaachisu tokko itti naqxu. Maaliifi kokonaatiin aannanii kun waan rifeensa keenya miidhu tokkoof keessa hin qabu. Duwwaa isaatu dibachuu hin dandeessu jechaadha. Rifeensa baay'ee bareeda dibachuu hin dandeessu. Wanna tokko waan alkoolii ta'e tokkoof keessa wanta qabu hin qabu. Kophaa isaatu dibachuu hin dandeessu. Sila kanaafuu aannan kokonaatii baay'ee bareeda jechaadha. Yeroo baay'ee kan fayyadamu wantoota kokonaatii ofirraa qabudha jechaadha. Bishaan itti dabaltu. Aannan kokonaatii itti dabala bishaan amma sin ga'u itti dabaltanii waliin dhooftu. Sa'aatii tokkoof yoo waliin dhooftaniin booda sa'aatii tokkoof lafa godhaa akka wal ga'uuf jechaadha. Wantoota sinti naqxan kun akka bakka tokkotti waliin tawaaduuf sa'aatii tokkoof feestaalii wayitiin martanii lafa guutu jechaadha. Bishaan itti qicanii ilaaltanii xiqqoo amma laqaqqeedutti waliin dha'uu hin dandeessu. Kinuutii hinnan koo akkana fakkaata. Kinoo akkatti hin bareeda jechaadha. Akkanatti sa'aatii tokko lafa gootanii sa'aatii tokkoon booda dibattan jechaadha. Wanti tokko garuu rifeensa keessan irratti yoo dibattanii sa'aatii tokkoo fi sa'aatii lama hin dabarsinaa rifeensa keessan irra dafaa dhiqadhaa jechaadha. Rifeensa keessan irra yoo tursiisan faayidaa isaatirra immoo kara miidhaa isaatiitti xooraa jechaadha. An akka hinna fi kokonaatii minaamin kun miidhaa tokkorra hin qabu. Oru tursiistanii jecha garuu wantoota adda addaa yoo rifeensa keessan irra dibattanii sa'aatii tokko sa'aatii lama hin dabarsinaa. Maaliifi faayidaa isaatirra miidhaa isaatitti akka nu ilaalzorre jechaadha. Sila kanaafuu viidiyoon hinna kiyyaa akkana fakkaata. Sa'aatii tokko booda nan dibadha jechaadha. Viidiyoo koo yoo jaalattan laayikii godhaadhaa, sheerii godhaadhaa, na jajjabeessaa sinin jedha.
Sila kanaafuu hinnan faayidaa baay'ee qaba mataa keenyaa mataa caccabee mataan keenya akka faaffa'uuf karariinsa akka bareeduuf hinna dibachuu ni dandeessu. Rifeensa keessan wanta miidhu waan tokko of keessaa hin qabu jechaadha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yeroo hedduu nan dibadhaanii maatiin bira jirus yeroo hedduu kokonaatii kana fayyadamu. Sila kanaafuu akkana gootanii hinna keessan hojjettanii fayyadamuu ni dandeessu jechaadha. Videoon koo kanarraa akkana fakkaata. Like, share gochuu hin dagatinaa.